Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti munqasiffaana turwane jirso wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo waboo waraana bilxiginnaa haleelaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon Oromiyaa lixaa fi giddu galeessatti tarkaanfii laaleessaa waraana murna bilxiginnaatiin hoogganamu irratti fudhataa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo zooniilee Oromiyaa garaa garaa keessa socho'u yeroo itti maqaa duula farra riphee lolaatiin itti duulamee jiru kana keessatti waraana mootummaa bilxiginnaa bakkoota garaa garaatti haleelaa jiraachuun barame. Haleellaa kana hordofee miidhaa jajjabaa waraana mootummaa irra ga'aa jiraachuunis beekamee jira. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa Aanaa Gudayyaa Billaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa 100 ol yoo ajjeesu hedduu madeessuu himee jira. Waboo zoonii lixaa guyyaa dheengaddaa jechuun eebila 5/2022 irraa eegaluun hanga halkaniitti lola waraana bilxiginnaa waliin taasisee magaalaa Jaaree seenuun kaampii isaanii itti cabsuun waraana 100 oli ajjeesuu fi hedduu isaanii kaan immoo madeessuu kaanis magaalicha ari'ee baasee jiraachuun dhaga'ame. Miseensi faannoo Amaara tokko lafti Oromoon qabu nagallee Boranaati jechuun dubbatee jiraachuun dhaga'ame. Faannoon Amaara lafti Oromoon qabdu nagallee Boranaati dhimmi Finfinnee satattamaan deebii argachuu qaba jechuun dubbate. Fi humni fiinxaleeyyii Amaara faannoo ofiin jedhu kun daangaa Oromiyaa seeraan ala cabsee seenuun nafoota hedduu of jala galchaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaaddatama. Yeroo ammaa kana faannoon Amaara uummata Oromoo dachee irraa duguuguuf kan kaayyeeffate lafa Oromoo hunda saamee kan ofii godhachuuf halkanii guyyaa dhamaa jiraachuun beekamaadha. Miseensi faannoo tokko eebba faannoo Amaara irratti haasaa taasiseen akkas jechuun dubbate. Lafti Oromoon qabdu nagallee Boranaati. Oromoon lafa biraa tokko hin qabu. Seenaanis ta'e akka abbootiin keenya nu barsiisanitti nagallee Boranaa qofaadha. Kanaafuu harka keenyatti deebifachuu mirga qabna jechuun haasaa safuu ta'e dubbatee jiraachuun dhaga'ame. Miseensi faannoo Amaara kun irra deebiin akkas jechuun dubbate. Lafti Raayyaa fi Walqaayit kan Amaaraati. Lafti Raayyaa fi Walqaayit kunis dafee Amaaraaf hin deebi'u taanaan biyyi Itoophiyaa jedhamtee waamamtu tun akka Suuriyaa fi Yaman diigamti malee nagaa hin argattu jechuun fuula miidiyaa Amaara gubbaa ba'ee dubbate. Nuti Amaarri Ingiliiziin leenjisneerra Xaaliyaaniin Turkii Sudaanii fi Gibxiin abbootii Amaara irraa baratanii jiru. Kanaafuu nuti faannoon Amaara abbootii keenya irraa waan hunda baranneerra jabinas ni qabna jechuun haasaa seenaa faallesse dubbate. Lolli faannoo Amaaraatiin deemu hawaasni biyya alaa jirtan waan dhaabbate akka isinitti hin fakkaanne hanga Addis Ababaa yookaan Finfinneen fala harka keenya galuu hin argannetti lolli kan duraa caalaa daran jabaatee itti cima jechuun haasaa isaa kana keessatti dubbii ijoo ta'e mul'atee jira. Tigraay keessatti akka waraanaa fi namooma raawwatamu jaarmiyoota mirga dhala namaaf falman idil addunyaa bebbeekamoon 2 ifa godhanii jiraachuun barame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Tigraay keessatti yakki waraanaa fi namooma raawwatamoo jaarmiyootni mirga dhala namaaf falman idila addunyaa bebbeekamoon 2 ifa godhani. Jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman idila addunyaa Amnesty International fi Human Rights Watch ibsa kaleessa baasaniin lixa Tigraay keessatti ajjeecha fi yakki dhalattoota Tigraay irratti raawwatame yakka waraanaa fi yakka namooman qixxeedha jedhanii jiru. Jaarmiyootni kun lameen ibsa qorannoo isaanii haaraa irratti hundaa'uun baasaniin duulli sanyii adda baasanii balleessuu humnoota naannoo Amaaraa fi kanneen isaan deeggaraniin dhalattoota Tigraay bakka wal falmisiisaa lixa Tigraay keessa jiraatan irratti itti fufiinsaan raawwatamaa turuu ifoomsani. Humnoonni naannoo Amaaraa hirmaannaa raayyaa ittisaa dabalatanii dhalattoota Tigraay kumoota hedduun lakkaa'aman tooftan qe'ee isaanii irraa godaansisaniiru. Seeraan alaa ajjeesaniiru. Haleellaa saalaa irraan gahanii jiru. Jumlaan hidhaniiru. Deeggarsa namoomas dhorkaniiru jechuun yakka lammiilee Tigraay irratti dalagame gabaasa kanaan saaxilanii jiru.
mootummoonni nu ilaallata jedhan duula duguuggaa sanyii kanatti xumura gochuun lammiileen Tigraay bakka nagaa fi fedhan gara qe'ee isaanii akka deebi'an akkasumas yakkoota ulfaatoo raawwatamaniifis haqni akka jiraatu tattaaffachuu akka qaban barreessaan Amnesty International gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa qaamoleen nageenyaa fi milishoonni ajjechaa kana akka dhaaban ejensiileen gargaarsaa buufataalee namootni itti hidhaman dabalatee kaanittis akka seenan hayyama akka kennuu fi kanneen yakka gurguddaa raawwatan sirna haqaa amanamaa ta'een gochi isaaniif gaafatamoo akka ta'an akka gargaaru gaafatanii jiru. Muummichi ministeera Soomaaliyaa Muhammad Hussein Rooblee bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa sa'aatii 48 keessatti Soomaaliyaa gadi dhiisanii akka baayyoo ajajan pirezidaantii Farmaajoon ammoo ajaja kana kufaa godhanii jiraachuun barame. Bal'ina isaa Abdallaamee waan qindeeffate qaba. Muummichi ministeera Soomaaliyaa Muhammad Hussein Rooblee bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa sa'aatii 48 keessatti Soomaaliyaa gadi dhiisanii akka bahanii yoo ajajan pirezidaantii Farmaajoon ajaja kana kufaa godhanii Soomaaliyaatti bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Firaansiskoo Madeeraa gocha sadarkaa inni irra jiru madaalle keessatti qooda fudhate jechuun biyyattii gadhiisee akka bahu kan ajajaman. Madeeraan lammii Moozaambiik yoo ta'an Soomaaliyaatti bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa ta'uun kan muudaman bara 2015 ture. Gochi diploomaatiin kun akka ari'amu isaan taasise maal akka ta'eefatti wanti mamillee hin jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Muhammad Abdullaahi Farmaajoon ammoo ajaja muummicha ministeera Muhammad Hussein Rooblee kufaa gochuun mootummaan tarkaanfii seera qabeessan taane kamuu hin deeggaruu jedhan. Imaammatni alaa keenya miira fi fedhii dhuunfaa faallaa Madeeraa namooti qabaniin kan taliigamu miti jedhan. Tarkaanfiin wal faallessi kun aangaa'ota olaanoo Soomaaliyaa jidduutti yoo mul'atu kun kan jalqabaati miti. Al-Shabaab pirezidaantii fi muummicha ministeera Soomaaliyaa irratti haleellaa raawwachuuf ta'uun saaxilame. Al-Shabaab qondaaltota mootummaa Soomaaliyaa haleeluuf karoorsuu haale. Muddee darbe pirezidaantii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo ministeera muummee biyyattii saamicha lafaa keessaa qooda qabu jedhanii himachuun aangorraa dhorkanii turan. Haa ta'u malee waajjirri muummicha ministeeraa Muhammad Hussein Rooblee garuu murtii pirezidaantichaa mormuun ministeerri muummee hojiitti fufuu jedhe. Humnoonni nageenyaa ajaja muummicha ministeeraa Rooblee irraa malee Farmaajoo irraa kan fudhannees ibsee ture. Sana dura fulbaana keessa basaastuun Soomaaliyaa ganna 25 Ikraan Tahliil jedhamtu achi buuteen ishii dhabamuun ordofe muummichi ministeera Roobleen hoogganaa ejensiitti ka biyyattii Fahad Yaasin hojiirraa dhorkee ture. Basaastuu kana irra maaltu ga'e kan jedhu sa'a 48 keessatti gabaasuu dhiisuun ajaja koo cabsiteetta jechuun hojiirraa dhorke. Haa ta'u malee pirezidaantii Farmaajoon giddu galuun ministeerri muummee aangoo qondaala kana ari'uu hin qabu jechuun Fahad Yaasiniin hojiitti deebise. Kana hordofe pirezidaantii Farmaajoon maal na dhibdeen tarkaanfii rakkoo siyaasaa fi nageenyaa fidu fudhate jechuun aangoo muummicha ministeera Muhammad Hussein Rooblee daangessee ture. Garuu Roobleen ajaja kana hin fudhadhu heeraan ala jechuun morme. Waldiddaan aangaa'ota lamaan jidduu jiru filannoon biyyaalessaa erga gurraandhala bara darbeetii lafarra gangalataa jiru akka milkoofne gochaa jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.